Yoo yaa maatii waaqayyo akkam jirtan nageenya biraadha fafayyoo bilbila keessan nami yeroo itti PDF dubbiftuu yeroo itti macaafa qulqulluu dubbiftuu danda'a. Iddoo san yaada keetii akka namni siin jenne bilbila keetii cufuu yeroo barbaadde bilbila keetii cuftee irraa dubbisuu yeroo barbaadde fakkeenyaaf yeroo biraa cufuu dandeetta. Garuu bilbila keetii amma PDF irraa dubbisuu dandeetta, macaafa qulqulluu irraa dubbisuu dandeetta. Haga yaada waan barbaadde san dubbichee xumurtee irraa baatutti nami bilbila akka siin jenne yeroo barbaadde mala gabaabaa kana fayyadamii bilbila keetii ofirraa cufi bakka. Urjii goota 21 goota urjii deebitee goota 857 goota masalaalii goota jechuudha. Achiin boodatti bilbiltaa hin cufamaa jechuudha. Mala baay'ee salphaa akkasuma nama gammachiisu waan ta'eef mala kana fayyadamaa. Call forwarding registration was successful naan jedheera. Kanaaf baay'ee akkatti gammadanii beeka. Namoonni fakkeenyaaf amma PDF amma fakkeenyaaf bilbila kiyyaarraa amma PDF dubbisuu barbaada haa jedhuuti fakkeenyaaf amma appii kana fayyadama yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf waan ta'e tokko dubbisuu barbaade waan dubbisuu barbaade isaa hamma agaan xumurutti nami bilbilee yookaan bilbilaan akka namni hin jeenneef yaada san keessaa kan baaneef haga waan san wadhutte jechuudha. Inni kun ammoo kan barbaachisu nama karooraa hojjetu nama karooraan dubbisuudhaaf baay'ee itti gammadadhee amana. Amma PDF dubbisaara PDF osoo dubbisa jiru nama akka bilbilee naan jeen godhuu waan barbaade yookaan filaati moodii irra ka'uun nan barbaachisu jechuudha. Bilbila koodii qofa fayyadamee irraa cufaa jechuudha fakkeenyaaf. Dhiifama. Bilbila kanatti qopheessii ta'a. Fakkeenyaaf amma waan tokko dubbisuu barbaade. Gazaara akka nama fakkeenyaaf PDF kan dubbisaaruun namni akka namni PDF kana dubbisee xumurutti yookaan hamma ta'e tokko fakkeenyaaf karooraan nama hojjetuuf baay'ee barbaachisaa. Fakkeenyaaf amma PDF kana dubbisee gama xumurutti akka namni naa bilbiluun barbaadu jedhamu murteessee yeroo ta'e PDF kana dubbisee gama xumurutti bilbila kee cufuun nan barbaachisu jechuudha. Bilbila kanarraa fayyadamaa waan ta'eef switch godhuun nan barbaachisu. Filata moodii irra keewwuun nan barbaachisu jechuudha. Koodii fayyadamee qofa ofirraa cufuu danda'a jechuudha. Kitaaba san dubbisee xumurutti jechuudha. Irraa kaasuun immoo irra kaasuu innaa barbaadde masalaalii gisee lama dhoottaa duwwaa lama goote lakkoofsa lamatti barreessita. Kunoo simuu jalqaba irra keetti kaan irra keetta amarraa naa ka'a. Walumaan laallaa. Waan barbaade akkas godhee fayyadamtee booda ammoo kanarraa kaafattee yoo namni si bilbila ammoo waa akka malee inni toluun yeroo namni tokko si waan kanarra kaafatteertu si bilbila mokkoraa dhufee si bira seensisaa sitti argisaa jenna eebelu si bilbila jedhadhee sitti himaa jechuudha. Karaan mala kana fayyadamtanii bilbila keessan kun in short was successful. Mala kana fayyadamtanii bilbila keessan akka fayyadamtan isiniin jedha obboloota koo xexaloota koo jabaadhaa. Yeroo gaarii isinii ta'uutii achuma ammoo YouTube kiyya subscribe like share akka gootan adara isiniin jedha. Irra kaawwachuuf akkam isiniin jedhee urjii 21 urjii 857 deebitee masalaalii dhoottaa jechuudha. Irraa kaasuuf ammoo masalaalii gisee lama dhoota duwwaa gisee lama kana gootee irraa kaafattaa jechuudha. Kanaaf baay'ee akkatti gammadda abdii qabaa galatooma yeroo gaarii isinii ta'uutii YouTube kiyyaaf haaraa namni ta'e like subscribe like share godhuu irraanfatiin yaada irraa qabatan koomentii irra barreessa. Wanni isiniin galeenna irra deebisanii rakkoon tokko hin jiraatu koomentii irra barreessa. Wanni biraan lammoo akkana fakkaataa wanni isin rakkisinna jiraatte koomentii irra barreessa. Phaawulos akkuma dubbatte dandeettii inni naa kennu dandeettii waaqayyo naa kennuun waan hunduma gochuu nan danda'a. Akkuma waan baay'ee isin hojjechuu hin dandeenya. Koomentii irra waa isin rakkisinna jiraate nu barreessa. Yeroo gaarii isinii ta'uutii bye bye.